Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a waan ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeera. Waan ajaa'ibaa akkaataa jawwaalli keessan pileey istooriin isaa guutee daawuloodii godhuu didee ittiin kiliir gootanii ittiin daawuloodii godhattan isin agarsiisu barbaada. Na wajjin hin taala. Tokkoffaa irratti seettingii seentanii setting application iddoo seentu application iddoo seentanii ammallee application manager iddoo seentanii isinitti mul'ata abdiin qabaa asii Google Play Service kan jedhu tuqxanii achirratti manager restaurant iddoo kana tuqxanii isinitti mul'ata abdii qabaa kiliir ooloo daataa iddoo kana tuqxanii agarsiisanii delete app data kan jiru kana itti tuqxu qulqullaa'ee jira jechuudha. Itti aansisanii immoo Google Play Store dhuma seentanii agartu yoo ta'e Google Play Store keessaas kiliir daataa gootanii Google Play Service keessaas managerii kiliir daataa akkasuma gootanii achii booda waan barbaadan gad isinii buusuu danda'a jechuudha. Waan duraan guutuu ta'e isinii buusu iddoo tokko guutummaatti daddafee liisisee isinii buusaa jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Kanaaf telefoonni kee duraan waan tokkoyyuu daawuloodii hin godhu daddafees gadi hin buusu amma erga kiliinii godheeti daddafee naa buusaa jira jechuudha. Akkuma argitan kana telefoonni kee duraan aappiin kee guutuudha jedhee naa buusuu didee seetingii keessa seenee akka ammaa isin agarsiisetti goonaani naa buusuu eegalee jechuudha. Kanaafuu